Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Jamilaa Jimmaa baga nagaan dhuftan viidiyoo haaraatti warroonni addisii gara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Warri immoo sabiskiraayib sheer laayik gochaa na waliin turtan hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaa fayyaataa warraa bulaa deebanaa siin jedha. Har'aan kana immoo viidiyoon isinii qabadhee dhufe akkuma isin argitan fuulli kee qulqullaa'ee jira jechuudha. Kaameraan isinitti dukkaneessee hin beeku garuu baay'ee tokkonaaf qulqullaa'ee jira. Akkuma isin beektan hundi keessan ijoolleen shaamarranii yeroo lafti gubaa kana fuulli nama hunna kiloorii shittaa kiloorii filaashii waan adda addaa wajjiniin shuffitaa namatti yaa'a jechuudha. Harka namaa kanarratti illee ni dodowaa. Dhugaan ijoolleen godanyaan koo ni beeku dheengadda filaashiidhaan hojii hojjedhee jismiin koo kasala ta'ee ture jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa waanuma mana keessa jirurraa akkamitti fuula kan keenya waan nu jiraa tuttuqeen itti yaa'ee gurraacheessu san akkamitti balleessuu dandeenya. Haala salphaadhaan akkamitti fuula keenya bareechuu dandeenya waan jedhuunis ni agarsiisa. Akkasumas warri meekaappii fayyadamtanu warri meekaappii faawundeeshinii adda addaa dibattanu jechuudha. Minaalbaata viidiyoo kana argitanii faawundeeshinii darajaa fuula keessaniitiin wal qixa ta'e bitadhaa. Ammas meekaappiidhaan hin rafinaa booddee bugurii adda addaa isinitti yaa'ee balleessuudhaaf illee baay'ee ulfaata jechuudha. Inni gurguddaan sun fuula namaa irratti yoo yaa'e. Kanaafuu meekaappii keessan otoo ofirraan nazafin yookaan qulqulleessin ittiin hin rafinaa. Meekaappii fayyadamurraa of qusadhaa. Kenni rabbiin nuuf kenne waan hunda caala bareedaa amannee fudhachuu qabna. Bareedee dabalataa irratti barbaaduun sirrii miti garuu qodaa keenya isuma qabnu jechuudha fuula keenya. Akka inni qulqulluu nuuf ta'u wantoota pirootiinii jechuudha mana keessa jiran qulqulluu ta'erraa akka keenyaan hojjennee fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wanis waan ofii kootti fayyadame warri arabaa mana kanaa guutuun illee itti fayyadama jechuudha. Wanni kun badaa fuula namaa kiliir godha. Hamma dhuma viidiyoochaatti ilaalaa itti fayyadamaa waan mana keessa jiru waan salphaadha jechuudha. Kanaafuu gara viidiyoochaatti isin dabarsaa hamma dhumaatti na waliin tura. Inni jalqabaa jechuudha. Niskaafeedha. Sirriitti amma jalqabumaatti ilaalaa jechuudha. Niskaafeedha. Niskaafeen innata kamuu ta'uu danda'a. Bichaa isii kisiidhaan dhuftu sana hin ta'in isiin sukkaara waan qabduuf jecha gaarii miti. Isa akkanatti qodaadhaan dhufu jechuudha. Innata kamuu haa ta'u. Inni lammaffaan dammadha jechuudha. Damma namni hin beekne hin jiru. Damma gosa kamiin ta'uu danda'a. Adiis diimaas garuu kun damma aslii diimaa biyya Turkiirraa dhufa jechuudha. Biyya kana dawlaa arabaa keessa miti. Isin garuu kanuma mana keessa jirutti fayyadama. Kana keessa wanni jiru immoo haliiba buduraadha jechuudha. Aannan daakuu aannanii intin ilaaluuf niidoo jechuudha. Qodaa isaatiin ol fidunnatti waan ulfaatuufin kanatti qoodee dhufee. Inni afuraffaan immoo hanqaaquu jechuudha. Isas qodaa kanatti sila waan inni yeroo faxuroo jadarraan biseefin kanatti godhee hanqaaquu bishaanis jechuudha. Si adii qofaa. Kana arfantu isin barbaachisa jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee fuula namaa kiliir godha. Shakilii koo immoo intin hin jedhina maal taate midhaan maraatti hin jedhina. Eegada shaarbii xiqqishoo uffarree osoo ofitti gad harkisuun oolee hamma naaf danda'ame hamma humna kootii hamma rabbiin naan laaffisee ajjabachuu fuula kootii niqaaba uffachuun baadhisi. Akka jismiin koo hundi sattaramuudha waan hin fedhuufi akkanatti uffadhe jechuudha. Maal taate hin jedhina jechuudha. Warri eegadina dhukkuba isin hin jedhes fayyeen jira alhamdulillahi rabbil alamin. Fayyuunis dhukkubsachuunis waanuma jiruuf naaf hin dhiphatu naaf hin jechuu barbaadeetti galatoomaashii. Niskaafee akkanatti fuutu bas kuni gaadha jechuudha. Maallagaa ishee bicuu yoo ta'e guutuusi. Isa kana yoo ta'e immoo xarrafa maallagaa kanatti jechuudha. Akka wanti hundi tilfiisin jalaan ta'aniif akkanatti itti dabaltu. Dhugaa rabbii waan itti fayyadamee jismiin koo dheengadda kasala ta'ee ture jechuudha. Filaashiidhaan mana miiccee galiitiin dhiyaate jiranii axxafataaru. Garuu kanaan sirreeffadhe deebise jechuudha. Baay'ee tokko na gurraacha'ee ture jismiin koo fuula koo walitti qabu. Aannanis akkasumatti xarafa maallagaatiin jechuudha. Ittiin guuttanu yoo maallagaa ishee xiqqishoo kan shaa'e. Na obboleeyyan kiyyaa azaaniitu bahee addana jalaa kotee kaameraa kanaaf hin dhaabee deebisee waan azaaniin baheef jecha. Kunoo kan akkasitti itti naqxu xarafa maallagaatiin guuttanii jechuudha. Kunoo gammas akkasitti itti naqxu jechuudha.
achi booda walitti maktu jechuudha hundasaa. Mi'aan walitti makiyaa dhufu. Innaa obboleeyyiin kiyya kun akkasitti walitti makeetiin jira. Isin garuu gisee hojjettanu qodaa kana caalaa bal'aa keessatti hojjedhaa xiqqoo waan rakkiseef jecha kanaaf fedhe jechuudha kan inni viidiyoo dhaabee ka'ee deebisee qodaa bal'aa keessatti jechuudha qodaa kanarra bal'atu irra keessatti qodaa akkasitti bareechaatii walitti makaa gaafa inni wal fudhate irraan bistanii jechuudha amma guyyaa lamaatti isiniif turuu danda'a damma niskaafeedha wanni keessaa badu hin jiru jechuudha baay'ee fuula namaa qulqulleessaa baay'ee fuula namaarraa shiffitaa balleessaa sirriitti akkasitti fayyadamaa. Yoo isin fayyade koomentii jalatti naa barreessaa wantoota biraas mata rifeensa mataa keenyaaf ta'u waa hedduu fayyadamee na fayyadee jira isinitti agarsiisaa akka isin fayyadamtanii bu'aa irraa argattanuu abdii guddaan qabaa hundumti keessanuu galatoomaa fayyaana ta'aa bulaa deebanaa isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.